السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتو بغنا كانوا جراتا هرفتوتا في جالتامتوتا وراني دولا شو جلتي أرقمتن أكم عافيان كيسان جروب جرين مربكات. الحمد لله رب العالمين نبرا بريدا سنين جدا أكسما وراني أمان تابرا كان دولا شو جلت أرقمتن ashama harkafuune bagana ganuuf jiraatan obboleeyyan koo bakkuma isin jirtanitti nageenya fi rahmanni rabbii kadhuma hin qabne isin bira haa jiraatu isiniin jedha obboleeyyan koo hundi keessanu kan amantaan keenya garaagaraa kan oromummaa waliin qabnu bagana ganaaf jiraatanii isiniin jedha obboleeyyan koo baga gammaddani baga walumaanuu gammanneen isin jedha maali gammachuun keessan hin oolamu gammachuun keenya waa'ee Sayidoon ji'a meeqaaf amanamuu dhabe nullee garaa nu nyaata malee hojiin inni hojjete kun hojima isaatii jenne kan shakkaa turre akkasuma ji'a meeqaaf ji'a naannoo ji'a 5-7 akkas gahee jira natti fakkaate daa'imman ofiitiin wal arguu kan haati manaa isaa jaalatamtuu fi kabajamtuun Sumayyaan akka inni hin argine kan goote yoo inni Yamanii deemu Yamanii irraa gara biraa imaluudhaan isinis waan inni narratti hojjete kana hin dhugeessaa fi jette isinis dararamaa innis dararamaa yeroo dheertuu tureera jechuudha. Akkasuma yaa Sayidoo baga rabbiin si gammachiise rabbi si haa gammachiisu nama gammachiista nama rakkate bira dhaabbatta bakka walumaa galatti wanni hundaayyuu waan bira geette ima dhugeemsita ima bira dhaabbatta. Baga rabbiin si bira dhaabatee baga rabbiin si gammachiise sin jedha ni turra malee ni urraa jette boombiin jedhani akkuma san hin turte malee ni urte atis dhugaan kuno yoo qaccee qaban akkanumatti xiixxi tuni qacceedha jechuudha. Hundaa miti tuni qacceedha wanna mujrimtittiin sun hojjatte akkana kunoo rabbiin dhugaa kan kee garsii baaseetiin jira nama ati hin eedanne nama ati namni kun waan kana godhaa jettee ofirraa hin eenne si jala deeme waan kana hojjate jechuudha. Bakka kanaan si ga'ee yeroo dararaa hedduudhaan si ga'ee ilmaan tantee tan jaalattu san arguu si dhoogisiise jechuudha. Ati ni gargaarte malee waan kana akka ati hin hojjanne akka ati dhugaadhaaf bira dhaabbatte nama rakkina qabu gargaarte booddeen isaa sirrumaa nyaata as deebee si nyaate akkana kunoo dhugaan baate inshaallah rabbiin ammas dhugaa tantee rabbi si haa baasu akkanuma siin jenna. Sumayyaalleen afaan kee kana waan dhageettu siinis anis afaan isii kana yoo dhagaye hedduu hiikkaalleen nan galu rakkannee bara wallahi rakkannee afaan osoo dandeenye afaan biyyattii hundaa barachuu qabna bara dirqama afaan biyyateena bichaan osoo hin taane afaan biyyattii hundaa barachuu qabna silaa beektani akkasii Sumayyaa atis silaa ima siin jedha afaan kakkee hin beeku amaarifi kun hedduu takka hojii galla walii galla akka malee beektaa kanumaafuu xiqqoollee taatu ati ni dhageetta afaan Oromoo congratulation baga dhugaa Sayidoollee rabbi baasee akkasuma abbaa manaa kan kee jaalatamaa fi kabajamaa rabbi walii guyyaa muraasa booda ji'a osoo hin taane rabbi wali sinaa agarsiisuu sin jedha
Saayidoo asumaanii inshallah gammachuutiyya akkasuma yaa'unaaf heettuun siin jedha inshallah rabbi walii isinaa fidu anillee karaa hin taane qabadhee jettee inshallah isinis bakkuma jirturraa akka bakkuma jirturraa kan sitti dhuftu rabbi haa godhu osoo danda'e afaan amaariffaatiin haasa afaan amaariffaa kana narra diqoo na bira lufeera waan ta'eefi osoon xumirin na jalaa hin dhumu bas hin dhumu na jalaa hin dhumu walaakin haasawatu na bira dhufa sinii galee akkasi inshallah akka itti naa himtu sin jedha afaan amaariffaatiin akkasuma viidiyoo hojjatte akka nu ibsitu afaan oromootiifis afaan amaariffaallee itti dabalte jechuudha rabbi si haa beeksisu waa hundaa duraa rabbi si beeksiseetiin jira ammallee wallahi antu ayma si godha yaa Saayidoo tee oluma yoomu tee oluma wallahi maaliif waan ati nama gargaartuuf jechuudha waan ati nama bira dhaabbattu namni nama bira dhaabbattu gufuu hin dhabu namni nama jala deemee gufuu namatti ta'a namuma kalee sirraa nyaataa turetu gufuu sitti ta'a osoo fagoo hin taane kama ati rakkina hamaa san keessaa baaftee bira dhaabbatte waan silaa isa barbaachisu bira dhaabbata turte akkasitti zoora jechuudha inshallah akkana dubbiin isaanitti zoorti silaa mucayyoon ati gargaarte sunillee sitti deebitee akkana namaa walii galtee simiitii hin fakkaattu silaa almuhim rabbi dhugaa sii baaseen jira baga gammaddeen sin jenne yaa obboleessa keenya qaali obboleessa kiyya qaali wallaahi baga gammaddee sin jedha akkas inshallah hordoftootaa fi kabajamtoota keenya hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.